voice of them fakkeessin. Hadha sittaa joome Oromoon, hadha sittaa joome Jabaan, hadha bira dhaabadhu. Boonaadhuma Baqqaleeti. Wanni isin maqaan eenyu nuun jennaa sobdani. Boonaa Baqqaleeti. Kanuma isaati jechuudha. Mee obboleewwan keenya kabajamu. Maqaa kootii waan tokko godhinaa. Ilillii tokko maqaa kootii akkan kennine hin barbaadu. Kaleessas fuulli kun sin dura dhaabataa ture. Hadhas sin dura dhaabataa jira. Garuu akkuma isaatii dhaabataa jira. Hawaasumaaf dhaabataa jira. Kunooti mucaan kun as jira. Leencatu leencaa mala. Please warri giftii qabdan namni waa lamaaf waa ta'a bara tokko sidii galee namummaaf rabbiif jecha namni kun eenyunni sidii galee jedhee waa ta'a ijoollee muwaarkee dide walitti ba'uu dide akka sabaatti namni maal nuun jedha ollaan maal nuun jedha warri kaleessa wal gargaaraa ture asirratti leenca dhibba lama buusaa ture maal nuun jedhaadhumaa socho'aa please. Kanuma akkaawuntii irra sinii deebi'aa hundi keenya iyyuu nigdi baankii irra seennu warri leencota fidanii dhufaan teekkiu kunola waa tokko maqaa kootiin miti ilillii tokko maqaa kootiin kenna makuma Boonaa Baqqalee maal inni maqaa dhabnaan maqaa taafi maqaan koo maqaa isaatii olii miti lubbuu kenne inni ayyeroon kenne amman jirutti yeroo boqonnaa kootiin kenne uummataaf inni immoo lubbuu kenne kuma tokko 58 17 11 63 tokko baankii daldala Itoophiyaati. Amma sirraan deebi'a. Akkasi kunoo. Eegalaa gaa amma warri baankii fudhataniiru waan ta'eef meemee eegalaa. Leenca guddaa. Please TikTok universaalii erga arguu dhibne. Ollee bulleerra viidiyoo dhuma iyyuu waraabamee olii gad deemu erga arguu dhiise ollee bulleerra angara kooti. Meemee please leenca TikTok universaalii 10 lakka'a 10 9 please waan dandeessan giiftii keessaa qabdan abaaboo isa ta'u leenca isa ta'u wama humni kee dandee keessaa qabdu namaa kennuu dhabettee lafa kaattee jirtu mucaa kanaa kenni. Please fuuldura keessan dhaabannee sin kadhataa jirra. Dafaa wanti ta'e wayiitti urgaa jira. Leencaa ta'uu ilillii ta'uu hin beeku malee wanti ta'e wayii funyaan na rukutee darbee ka'e. Please waan dandeessan poshoonuu gootan namni 17,000 20,000 gala baay'ina namaa keessaa ammoo waa arganna. Jela akka jira jabaadhu itti waamaayi jabaadha asli waan mana guddaa cuftee dhufte kadhata mulfaadhu kabajame yeroo hundumaa bakka gargaarsaati bakka namni si waamee takka dhabamtee hin beektu nuuf ulfaadhu kabajame siin jedha weelkaam kunoo fila sarra ammuma deedaa mandara rabbashee naqee hidhataa kulola galatoomii horii buldeebanii saaraan takka gargaarsa namummaa duubatti jettee maqaa Boonaa Baqqaleetiin maqaa Mubaarak Musammaatiin ililliin kennina ililliin tokko maqaa kootiin kenna makuma Boonaadhuma bakka bu'eetan maqaa Boonaatiin siniin jedhe maqaa isaatiin kan hin kennine ana jettee kenta wallaahi hin kennine ana jette kan miidhame isa kan dhukkufataa jiru isa kan siree irratti hafe isa inni immoo obboleessa keeti makuma isaatiin leenca akkam nagaa jirtu maqaa diyaasbooraa kenna Mubaarak Musammaa tokkocha Kaayiroon biqilchitee Dubaayitti ergitee Boonaa keenya rabbi haa fayyisu. Aboora dubbataa kee wala qabu waa kunana ay obboleessa laala ilaala obboleessa nan dhaabadhe na arge dubbii jabduu ta'uu bare maqaa diyaasbooraa keenya jedhee na waraanus
Diaspora waan Cairo gadhiisile qabda. kulola akkasi obboleessi la Sagaleen keessan baay'ee natti Obboleessa gaafa rakkoo jaarsummaa gara dheeraa keenya. ooleettiniin buna dhuguu gabbaa'ee mi'uutu godhadhee isin dhaggeeffadha. Manatti ol deebi'ee haasaa booda jabaadha. Rabbi haa fayyisu obboleessa keenya boona mi'uutu godhadhee ta'a. galatooma ulfaadhaa waan nuti Dafaaka jara keenya al tokko akkaawuntiin hima al tokko leenca kadha elaa abaaboon kadhanne onneen kadhanne garuu gadhiisa allee cuman kadhe maaliif beektu waa inaafuun gaariidha yeroo gargaarsi jiru wallaahi takkaa yeroo lama namni nama kadhatee hin beeku bara leencii bakka jarri dhufan hin beekanu bakka hinuma wallaan jedhu maala garaa jara keenya jabaa keenya mucaa kun eenyuun ni garuu ni dhukkubate kun mee barreessaa komentii irratti eenyuun nama 13,800 irratti mucaa mata miliyoona meeqaaf lubbuu koon barbaadu jedhee kenne nama 13,900 hin teenye waan nu eegaaru hin beeku please jara akka saarraa danuu qabna waan nama saalfachiisuu hin qabu dhageessanii namni maallaan jedhaa wayii as keessa hin jiru wanni hin gammada oromoon kan irra keessa taa'ee nu ilaalaa jiru 13,000 naa mana please warri irra keessa teessa ilaalaa jirtan gattuqaa seenaati akkana kunoo maal saarraa amma ammas way saarraa akkasii bor hin gaabbitu saarraa wanni barbaade yoo dhufe saarraan bor hin gaabbitu obboleesso bor hin gaabbin har'a waan dandeessu godhi akka saarraa kana jechuudha itti cabsimee leenca akkaawuntii nama gidduu Ashii birrii 50 ergiteetti Kiubeeroo saarraa galatooma 100 Thank you. 58 17 63 tokko thank you nasiyaan olee erga ni xiyyaara fidee kenne namni tokko akka hin namne argite waan akkaawuntii irratti erga isaaf rabbi beeka xiyyaara fidee push godhe akkaawuntii nigdi baankii irra achumaan gadi seenii nasriikoo achumaan gadi seenii birrii tokko illee taatu birrii keetti galuu qabdi allaqe anasiin jedhe 1,000 nigdi baankii dhala baankii daldala Itoophiyaati 1,000 58 17 63 xumurri isaa tokko okay baankii oromiyaa jedhaan tabbaan ta'e ho'i ishi daani baan tokko jalaa dabe dhiifamaa hojjetu oromiyaa dhaggeeffadha Galuu yoo barbaade mube jalaa bu'u. 1,000 oromiyaan 1,000 jedhaa 1,000 400 digdamii duwwaa 4 92 irran deebi'a oromiyaa dhala oromiyaa warri jettan 1,000 koppi jedha 400 digdamii cufaa barri jedha duwwaa 4 92 please ummata keenya akkaawuntii yeroo 8 dubbadheera kana booddee akkaawuntii hin gaafatinaati mee waan dandeessa keessattuu dhiifama naa godhaatiin akkasi kunola dhugagaa mootiillaa kuno kana nan barbaadan angiiftara jettee kan qomada hattu hadda qomanuu siin dhahanna si kadhanne bakka si kadhanne hadda qoma siin dhahanna please mee hadduma qoma siin dhahanna akkasi kunola olmaan jedhana dubaayii keessa taa'e dhiira haati beeku eeyyen warri waa kennitanii beektan kennoota keenya gaarii keenya jenna hadha isu wargumaa jechuudha wallaahi mucaa kanaa kennuun ummataa kennuudha yookaan immoo maqaa sabaa waamne waa biraan mabaqaan asirratti dhageessanii